السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلست لكم جودة التضحية ورجعنا في فارغة سبسكرايب كده وري حاجة ما نقول جدا itu kan في توما وبرياتيا وني رأي سيفي ولوفي وان كومنت بياتي تيك توك ناتو نجاح تاني وني سيندر شوف shampoo tana faayidaa isii shampoo tanaa fi saabuna garaagarummaa isaa faayidaa saabunni kafali haa ta'u sadii saabuna qorii jennaan isa hawwuu dhiqasan sanillee haa ta'u sadii saabuna fuula kophaa haa ta'u saabunni fuula lazaa namarraa fita ani amata beekan saabuna fayyadamu ture saabunni lazaa fuula nama fita shaampuun garuu fuula kan keessi miidhu quncee fuula kan keetii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلست لكم جودة التضحية ورجعنا في فارغة سبسكرايب كده وري حاجة ما نقول جدا itu kan في توما وبرياتيا وني رأي سيفي ولوفي وان كومنت بياتي تيك توك ناتو نجاح تاني وني سيندر شوف shampoo tana faayidaa isii shampoo tanaa fi saabuna garaagarummaa isaa faayidaa saabunni kafali haa ta'u sadii saabuna qorii jennaan isa hawwuu dhiqasan sanillee haa ta'u sadii saabuna fuula kophaa haa ta'u saabunni fuula lazaa namarraa fita ani amata beekan saabuna fayyadamu ture saabunni lazaa fuula nama fita shaampuun garuu fuula kan keessi miidhu quncee fuula kan keetii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلست لكم جودة التضحية ورجعنا في فارغة سبسكرايب كده وري حاجة ما نقول جدا itu kan في توما وبرياتيا وني رأي سيفي ولوفي وان كومنت بياتي تيك توك ناتو نجاح تاني وني سيندر شوف shampoo tana faayidaa isii shampoo tanaa fi saabuna garaagarummaa isaa faayidaa saabunni kafali haa ta'u sadii saabuna qorii jennaan isa hawwuu dhiqasan sanillee haa ta'u sadii saabuna fuula kophaa haa ta'u saabunni fuula lazaa namarraa fita ani amata beekan saabuna fayyadamu ture saabunni lazaa fuula nama fita shaampuun garuu fuula kan keessi miidhu quncee fuula kan keetii hamma ani fuulli kiyya humaa takka nan qabu. Shaampuun inni qaddaa jechuun yeroo dheertu waggaa dheeraa namni na beeku ni beektanii waggaa dheeraa saabunaan fayyadamuu ture. Saabuna baabbaayaatiin fayyadamuu ture. Suuraa baabbaayaa irra jirtu. Saabunni baabbaayaa qaamaaf bareedaadha malee fuula namaatiif gaarii miti. Fuula hankee mara karraa fita. Mara hogguu sinjuu waan uumamaan zeeta uumamaa kan fuulli kee qabu keessaa fixa jechuudha. Akkasii shaampoon tunii utanaas taatee tabiraas taatee gosa biraas taatee wal adda taati malee takkuma jechuudha. Fuula kan kee himtee waan inni ta'e fuulli kan kee yoo fuula zeeta jiidhaa guu hunda siif asiin horka qabdu ta'e fuula jiidhaa shaampoo fuula jiidhaa bitachuu qabda. Yoo fuulli kan kee goggogaa ta'e guu dhiqattee dirqama waa ofirra baasuu si feesise shaampoo fuula goggogaa bitachuu qabda. San boodarra kireema sanfaraan fuula kan kee amma fakkeenyaaf yeroo feer dibattu namni bootara yoo dibattu fuulli kan kee hogguu dibattee bootarri san irratti toluu dhabuuf hammana. Garuu yoo waan kanatti gootee osoo meekaappiin dibanne duratti isa kana gootee quncee firraa kaastee firra akkana fi shokkoomtee haqa daqiiqaa 5 takka dhiistee dura dibdee daqiiqaa 5 dhiistee san booda riidee ifirraa yaasta jechuun mush dafteen dhiitu osuma shukkumtoo firraa fixxa jechuudha. Quncee shukkumtee firraa fixxa san aggoo akka firraa riidee fixxa san quncee dawaa fuula kan kee kana keessa jira xurii hunda quncee duutuu asii fi asii nama baatan hunda ni fixa jechuudha. Kireema jeelii isaati kan inni isin garsiise san viidiyoo isaa. Jeeliin hagguu dhiqatte ganama hagguu saabuna kanaan dhiqatte jeelii sanfarra baastee waaqa shamsii gubbaa dibattee inshallah waaqa shamsii waan aduurraa amma fakkeenyaaf kireema mana keessaa qabdu kan ati dur xabii'atti dibattu kan fuula keeti fuula irra diimu yoo jiraate ani amma fakkeenyaaf ana kanan dibadha yeroon dhiqadhe cufa saabunni kireemni nan fayyadamu kireema kana jechuudha. Kireema kana halkana guruufuu deemtullee yoo dibatte bareedaadha. Amma shaampoo irraa inni isiniif hima. Shaampoon fuulaa qassuul wachi jettee bitata. Qassuul jettee eeglaal face wash jee jira as gubbaa suuraa face washiin ingiliffaadhaan egaa akkasii kun sanfaraan faayidaan sanfaraadha. Sanfaraan fuula kan kee quncee guutuu takka baasa. Fuulli namaa quncee baasuu jira. Quncee tana nun baasu yoo jettanii soobdan hundi keessanuu fuulli namaa quncee baasuu jira. Quncee inni baasu akkana jettee qabdee iraariita jechuudha. Quncee san hunda aggootti riidee lafu. Sanfaraan inshallah isiniin agarsiisa. Sanfaraan waaqa shamsiin sanfaraa eegi godhatte booda waaqa shamsiin ganama guu haatee kireema jeelii san fuula dibatte. Jeelii hamalaayee kanaa waaqa shamsiin kun mana keessa yoo deemtu oowwa ni beektan namni biyya namaa keessa jiru oowwa akka jiru oowwi kun fuula kan keen tokko oowwi mana keessaa ta'e oowwa aduu keessaa ta'e fuulli kan kee irraa hafa jechuu oowwa san hundarraa saniif jecha waaqa shamsiin saniif gaariidha waan aduu san
waan aduuraa dibatan kireema aduudaa dibachuuni akkasii obboleeyyan kiyya faayidaa shaamboo fi saabunni garaagarummaa qabdu isiniif himeetiin jira. Faayidaa sanfaraatillee isiniif himeen jira. Faayidaa kireema amalaa kana jeelii isaa isiniif himeetiin jira. Saniif jecha obboleeyyan kiyya galatoomaa warri hagaammaa sabiskiraayibii gootan viidiyoo isinitti hin dheeressu. Waan biraatillee inshaallah isiniif hin gadhiisa. Warri hagaammaa sabiskiraayibii gootan galatoomaa warri haariya taatanillee sabiskiraayibii godhaa. Koomentii yaada qabdan koomentii jala naa barreessaa. Saniif jecha galatoomaa.